Yoyya, ashama, yoyya. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo dhagaa'oo jiraattan mee sagalee nu barreessa akka inni dhaga'amu sagantaan. Qulqullinni qabaa sagaleen akka gaariitti dhaga'ama. Nu barreessa. Sagaleen akka gaarii dhaga'amaa jira. Yoyyaa akkam ooltan ashama noora ana haa dhufu isiniin jenne daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo guyyaan irraa kun kamisaa onkoloolessa takka barii 2020 magaalaa guddittii Ameerikaa Waashingten DC'ttu hiriira mormii Oromoon hardhaa fi borii qopheessituu fi akkasumas kabaja ayyaana irreechaa iftaan onkoloolessa 3 bara 2020 irratti hirmaachuu fi magaalaa Waashingten DC'ttu argamnee jirra. Bakka hiriiraa sun irraa hiriira kallattiin ka isin biraan odeeffannoo hiriira isin biraan gahuu deemnu ta'uu asumaan isinitti himuu barbaanna. Hardhaa guyyaa kanaa fi odeeffannoo qopheeffannee isin biraan geenne achiin dubattu gara ayyaana irreechaatii fi hiriira mormii Waashingten DC isin biraan gagga'uu fi odeeffannoo sun isin dhiyeessutu dabarra. Har'a guyyaan akkuma jedhe onkoloolessi takkeen kunin ammoo biyya Itoophiyaatti ayyaana irreechaa ka hora Finfinneetti kabajamuuf deemu guyyaa takka qofattu hafa. Borii jimaatattu hafa. Jimaatan booda sanbata xiqqaa yookaan saftii kabaja ayyaana irreechaa hora Finfinnee kan yeroo lammaffaa fi kabajamu waggaa 100 olii addaan ka dhaabbate. Iftaan ammoo hora irreessa hora Arsadii ka magaalaa Bishooftuutti kabajama odeeffannoo sun isin biraan gahuu deemna. Hardhaa fi odeeffannoo xiyyeeffannee isiniin gahuu deemnu ka Oromiyaatii fi odeeffannoo biyya alaa kurfeeffannee jirra. Hangafootii oduun irratti xiyyeeffachuutu deemnu Oolmaa Mana murtii Jawaar Mohammed fa'aa irratti xiyyeeffannaa. Abbaan alangaa maqaa nu balleesse yakkamaa nu godhe an lubbuu kiyyaa fi ni sodaadha. Abbaan alangaa Jawaar fa'aatii yakkamtoota jedhee miidiyaa addunyaa irratti maqaa nu balleesse asittu dhufe manni murtii kun gaafii nu haa gaafatu jedhe Jawaar Mohammed Oolmaa dhaddacha har'aati. Dhaddachi har'a akka inni ittiin oole odeeffannoo isin biraan gahuu deemna. Paartiin Habashoota, paartii Baaldaraas, Abroonnet akkasumas paartiin Biltsiginnaa Finfinneen akka ofiin of bulchuu deemtu akka naannootti hundoofte gaafini Finfinneen handhuura Oromiyaa jedhamu kun akka fudhatama dhabuu fi akkasumas keeyyata heeraa jalatti bu'aan addaa Oromiyaa Finfinnee irratti kabajama jedhu sanis akka morman walii galtee irra qabanii jiranii. Oromiyaa keessatti borii iftaan kan kabajamu ayyaana irreechaa gufachiisuu fi Biltsiginnaa waan adda addaa goggodhaa jirti. Geejjiba ugguru nama hidhaan hidhu naannoo Amaarattu ayyaani gishan karbee kan jedhamu uummanni miiliyoonii hedduu irratti argame bifa oowwa ta'een kabajamaa jira. Ayyaana irreechatiin walitti qabate warra
kabaja ayyaana kana gara jeequmsatti geeddaruu fi qophaa'e nama 503 hiina jechuudhaan waajjirri koominikeeshinii Oromiyaa ibsee jira. Kunilleen mata duree oduu ka hardhaa keessa waan irratti xiyyeeffannu kanaan walitti qabatee odeeffannoolee adda addaa Oromiyaa gola isii keessa waa'ee ayyaana irreechaa qabannee isinii dhufne jirra. Amma oduu jalqabaa filannee oolmaa mana murtii ka Jawaar Mohammed faa isinii ibsuun jalqabna. Manni murtii olaanaa federaalii dhaddacha har'a oolen himata Jawaar Mohammed Baqqalaa Garbaatii fi nama 24 OMN dabalatee ka galmee kan jalatu himatan har'a laalaa oolanii jiru. Manni murtichaa himatamtoota tarree tokko haga 15tu argaman ka himata jechuun galmee Jawaar Mohammed faa irratti dhiyaatan walitti bu'iinsa amantii fi saba kakaasuudhaan himatamanii yakki isaan ittiin himatan kunini keeyyata yakka Itoophiyaa kan bara 1996 fooyya'ee bahe akka lakkoofsa bashaa ta'uudha. Keeyyata 240 jalattu himatamanii keeyyata kan jalattu yakkamoo ta'anii argamanii jennaan hidhamtoonni Jawaar Mohammed dabalatanii murtii du'aatiin yookaan umrii guutuun adabamuu danda'a. Warri kunniin qabeenya Finfinnee keessattuu manca'ee fi hokkaraa Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamuu dubanii dhalateedhaan walitti qabate. Oolmaa mana murtii hardhaa keessatti manni murtii himata Jawaar Mohammed Baqqalaa Garbaa Hamzaa Booranaatii fi hidhamtoota gadafan irrattu dhiyeessee dubbisaa oolee himati warrattu dhiyaate kunin kitaaba guddaa fuula 336 ka qabudha. Himata dubbatamaa oolee kanarraa keessatti himatamtoonni kun yakka isaan ittiin himatamanii fi akkasumas keeyyata isaan ittiin himataniif gochaa isaan itti himatan abbaan alangaa tarreessaa oolee abbaan alangaa mana murtiitu dhiyaatanii himata kana dubbisaa oolachuu abbaan alangaa ka poolisii wajjin ta'e dhimma kana qorachaa jiru jechuudha. Abbaan alangaa mootummaa federaalii Itoophiyaa hoogganaan abbaa alangaa jechuudha. Dr. Gedewoon Ximootiyoos Jawaar Mohammed faa irrattu miidiyaa addunyaa irrattu dhiyoo kan dhiyaate Jawaar Mohammed faatii hidhamtoota yookaan shakkamtoota siyaasaa osoo hin taane warra jechuun finxaaleeyyii saba ka biyya kana gara gaaga'ama siyaasatii fi gara jechuun jeequmsa hamaatti oofaa jiran warra shororkeessitoota isaan jechuun hidhuun tarkaanfii sirriiti yakkamtoonni kun odoo hin hidhamne taate biyya diigaa ka jedhe kana Jawaar Mohammed fa har'a mana murtii keessattu akka isaanii dubbii abbaa alangaa kana balaaleffatan godhe jira. Abbaan alangaa himati odoo mana murtiitu hin murtaa'iniin durattu dirree miidiyaa addunyaa gubbaatti yaada hawaasa addunyaa geeddaruu fi himata dharaan irrattu banee maqaa nu ballees yakkama dharaan godhe maqaa nu ballees kun mana murtii kan keessattu argame murtii illee durattu deeme waan dabarsee fi ajaja mana murtii kana ayyamame armatti dhufe waan dubbate sani akka inni nu qulqulleessu gaafanna jechuudhani Jawaar Mohammed faatii gaafatanii jiran. Ragaan tokkolleen osoo nurrattu hin dhagahaminiin aangoowwan siyaasaa keessattuu abbaan alangaa waliigala akka waan manni murtii nurratti murteessee fakkeessee dubbachuudhani hawaasa addunyaa kijibaa jira kan jedhe obbo Jawaar Mohammed haasaan abbaa alangaa kunini haasaa seera osoo hin taane haasaa siyaasaa jechuudhani miidiyaa addunyaatti maqaballeessii gos kana eeginni godheen dubbate Jawaar Mohammed kan lubbuu isaatiif sodaatu ta'ullee dubbate jira. Abbaan alangaa waliigalaa finxaaleeyyii hokkaraa kaasnuu fi nama akka ajjeesnetti nurrattu murtaa'ee odeeffannoon inni miidiyaa addunyaatti kan miidiyaa dhugaa irraa fagaate fi abbaan alangaa kun Dr. Gedewoon Ximootiyoos jechisaa ka dogongoraa kanaa fi mana murtii kanattu dhiyaatanii itti gaafatamuu qaba jechuudhaani obbo Jawaar Mohammed yaada isaanii dhiyeeffatanii jiran. Obbo Baqqalaa Garbaalleen oolmaa mana murtiitiin abbaa alangaa ka'ee ilaalcha fi yaada dogongoraa miidiyaa hawaasatiif dhiyeesse warri hidhame kun akka handaariyyii siyaasaa hokkaraa ka'ee fi itti gaafatama akka ta'anii fi akka nama ijjeessanii maqaa balleessin warra irrattuu banan nu ofirraa ittisu bakka hin dandeenyetti miidiyaa addunyaatiin akka nama maqaa nu balleessuun kunin dogongora jechuudhani
kun ammoo abbaanii alangaa bilisummaanii yakka tokko qorate dhugaan akka argamtu amaanaa heeraatii fi seeraa ka qabu suni ka cabsu jechuudhani abbaan alangaa kunis dhiibbaa siyaasaa irra hagam tokko walabaa fi bilisa gaafii jedhu akka kaasise kadhagame. Warri dhaddacha hardhaatiin dhimmi warra laalamaa ol Jawaar Mohammed, Hamza Boorana, Baqqalaa Garbaatii fi hunduu isaanii abbaan alangaa maqaa balleessii kijibaa isaan irratti hubane dirree miidiyaa addunyaa irratti isaan xureessuu fi yaalee dhaddacha mana murtii dhimma warra irratti argame akka jechuun ragaa bahu gaafatamullee mani murtii akka dhaddacha itti aanu irratti abbaan alangaa waliigala Itoophiyaa Dr. Gedeon Timoteos barreeffamaanii himataa shakkamtoota kanaa fi deebii deebisu iyyannoo shakkamtoota kanaa fi deebii kennu ajajee jira. Oolmaa mana murtii hardhaa kanaan walittu qabate Jawaar Mohammed warra kale isa dubbisuu dhufeeni ani hidhama siyaasa malee yakka waan takka hin dalagne himati nurrattu baname kun Jawaar Mohammed Baqqalaa Garbaa kafaa'oo abaa'oo irrattu hin banamne sabboonummaa Oromoo ka umriin isaa waggaa 30-50 kan dagaagaa dhufe duubattu deebisanii Itoophiyaa nafxanyaa ka Abiyyiin bakka buusuu fi sabboonummaa Oromoo mana murtii dhaabanii nama sabboonummaan Oromoo duratti oofee aangootti fidettu hardhaa Oromoo fi Oromiyaa himatamaa godhee Itoophiyaan Oromiyaa himattee akkasittu beekamuu qaba. Himatii Itoophiyaa firstiin yookaan Oromoo firstii irratti banaa jirtu ka ilaalchi Itoophiyaa tiqdemii bardurii sun ammaan tana andursaa Oromoo jedhu irratti banamu kun dirree mana murtii osoo hin taane marii siyaasatiin ka hiikkattu ta'ullee Jawaar Mohammed kalee dubbatee jira. Oolmaa mana murtii hardhaa kan keessattuu dhaddachi guyyaa hardhaa oolee kana murtiilee adda addaa dabarsee jira. Murtiin dabarse keessaa Shamsaddiin Xahaa shakkamaan jedhamu kanaan durattu ayyaana irreechaa takka irra oolee hin beeku yakki ani ittiin himatame waan mirgaa wabiin hin dhowwinee fi ayyaana irreessa akkan inni bahee kabaju uummata Oromoo wajjin dandayu mirgi wabiina haa eeggamu jedhee gaafatee ture. Haa ta'uutii malee Shamsaddiin Xahaa gaafin inni gaafate mani murtii irraa fudhatama dhabsiisa jira. Hidhamtoonni siyaasaa yookaan ammoo shakkamtoonni kunini mana hidhaa keessatti ayyaana irreecha akka kabajuu dandeenyuuf uffatii aadaa yookaan ammoo wayaan aadaa nu haa galu jedhanii gaafatanii mani murtii hardhaa dabarseen mani hidhaa wayaa aadaa yoo namni qabatee warraa fide akka jechuun wayaa aadaa fudhachuu danda'anii haalii mijatee ayyaana irreechaa san mana hidhaa keessattuu kabajuu danda'anii hayyameefii jira. Dhaddachi har'a murtii dabarseeni bakka hin jirrettu kan himatan dippiloomatii mootummaa Itoophiyaa olaanoo duraanii Dr. Birhaanuu Masqal Abbabaa Sanyii, Hayyuu Seeraa, Dr. Tsaggaayee Araarsatii fi akkasumas gulaalaa olaanaa OMN obbo Dejenee Guutamaa bakka hin argamne bakka hin jirretti telefoonanii dhaddacha kana akka hordofuu qaban murtii dabarsee jira. Jawaar Mohammed murtii guyyaa hardhaan darbe kan irratti abbaan alangaa maqaa nu xureesse miidiyaa addunyaa gubbaatti akka yakkamaattuu nu dhiyeesse mana murtii kan irratti argame ragaa nu haa bahuu jedhe gaafinni gaafatan fudhatama dhabee jira. Haa ta'uutii malee abbaan alangaa kunin akka barreeffamaanii dhaddacha dhufu irratti deebisu mani murtii ajaja jira. Jawaar Mohammed nu hidhamtoota siyaasati. Kan murtii irra dhaabbate murtiin irrattu kennamaa jiru mana murtii nafxanyaattu sabboonummaa Oromootii fi Oromiyaa irrattu murtii kennaa jira. Oromoon akkasitti quba haa qabaatu jechuudhaani mana hidhaa Qilixoo kan magaalaa Qaallittiitti argamurraa kalee Oromoo fi dhaamsa dhaamuun isaa ni yaadatama. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo fagoo fi dhiyoo irra tamsaasa kana warri hordofaa jirtanii magaalaa guddittii Ameerikaa Washington DC irra odeeffannoo guyyaa hardhaa isin biraan gahaa jirra. Wanni odeeffannoo kana sirra dhiyeessaa jirruu fi guyyaan har'aa kamisaa onkoloolessa 1 bora immoo onkoloolessa 2 jimaata guyyaa lamaan kana hiriira mormiitu magaalaa Washington DC keessatti Oromoota Ameerikaa kaabaa jiraataniin gaggeeffamu deema. Guyyaa iftaanii onkoloolessa 3 sanbata xiqqaa yookaan saftii kabaja ayyaana irreechattu magaalaa kanattu gaggeeffamu deema. Kanaafi asittuu argamne.
Odeeffannoon keenya jechuun amma jechuun gara Oromiyaattu isin geessuu barbaada. Kabaji ayyaana irreechaa fi qeerroo fi qarreen Oromiyaa godhaa jiranii akkuma itti fufettu jira. Haa ta'uuti malee ayyaanni kunin bifa oowwadhaan akka hin kabaja. Mootummaan Abiy Ahmed gufuu hedduu kabajtoota ayyaana kanaa dur naqaa jira. Gufuun kun jiraachallee namni baay'inaan gara Finfinneetti dhufe ayyaana kana akka kabajuu carraaqaa jiran. Ayyaana kana akka Finfinnee dhufee namni hin kabajne mootummaan Itoophiyaa gufuulee adda addaa karaa dura naquudhaan akka namni ayyaana kana hin kabajne godhaa akka inni jiru. San keessa ayyaana Finfinnee namni kabaju baajii yookaan ammoo waraqaa hayyama mootummaa qabaachuu qaba ka jedhu miidiyaa Itoophiyaa irrattu bayaa jira. Warri baajii yookaan ammoo kabaja ayyaana kana karaa mootummaatiin kennameef hedduu warra Oromoo hin ta'eef deeggartoota Abiy Ahmedii ka huccuu Abiy Ahmedii qabu keeyyatanii gara ayyaanattuu akka dhufanii haalii tahaa jiraachuun odeeffannoon Oromiyaa irra dhuftu ni addeessa. Kun ammoo tahee jedhamee walitti bu'iinsa bakka ayyaana irreechaa kanatti buusuu fi kan qophaa'ee tahuu ni danda'a sodaa jettutu jira. Yeroo ammaan tana Finfinnee bakka adda addaa keessatti mallattoo abbaa gadaa dhaabuudhaan dirree martoo tattayanii ayyaana irreessa kabaja guyyaa sunii fakkeessuudhaan fi qeerroo fi qarreen magaalaa Finfinnee keessa akka tattaafachaa jiru ka dhagayaa jirru. Bakka garitti ammoo nama huccuu aadaa Oromoo uffatee fi alaabaa uffate waraani isa irra baasullee mul'ate jira. Karaa Jimmaatii fi karaa Wallaggaa irraa konkolaataan dhufu akka ayyaana irreechaa fi gara Finfinneetti hin dhufne ogguramee jira. Sababni dhiyaata ammoo ajaja olaanaa irra ajaja kennameen konkolaataan gara Finfinneetti imaluu hin danda'u jechuudhaan konkolaataa Wallaggaa Lixaa, Wallaggaa Bahaa, Wallaggaa Qeellam Wallaggaa fi akkasumas Horroo Guduruu Wallaggaa dhufu gara Finfinneetti akka hin dhufne godhamaa jira. Kunin kanumaan odoo jiru ayyaana irreecha warra gurmeessuu fi qopheessu mootummaan hidhaan hidhuu itti fufee jira. Oromiyaa fi Finfinnee fi Oromiyaa bakka adda addaa keessatti namni hedduun akka hidhamaa jiru. Torbaanee kan keessa adeemsa mootummaan nama hidhuu kana yoo nu gabaasaa turre namni hidhame konkolaataan ogguramee hin jiru jechaadhaan miidiyaan Itoophiyaa odeessaa jira. Hardhaa immoo miidiyaan Itoophiyaa karaa waaltaatii fi karaa televezyiinii Itoophiyaatiidhaan waajjira kominikeeshinii Oromiyaa waabeffachuun akka gabaasanitti ayyaana irreechaa kana bifa nagaatiin akka hin kabajamne namni warri godhe nama 503 to'annoo seeraa jala oolchine jirra jechuudhaan mootummaan Oromiyaa komishineriin poolisiin komishinii Oromiyaa dubbatee jira. Komishinii poolisii Oromiyaa komishiner Komaander Araarsaa Mardaasaa namni jedhamu akka miidiyaatti ibsatti ayyaana irreechaa barana kana qaama akka inni nagaan hin kabajamne barbaadutu jira. Qaamni kun qaama meeshaa hidhate yookaan meeshaa qabu akka ta'ellee dubbachuudhaan bifuma kanaan kalaashii 14, bombii harkaa 26 fi shugguxii 103 to'annoo jala oolchullee dubbatee jira. Ayyaanni kun akka bifa naga qabeessan hin kabajamne qaamni ABO shaneetii fi wayyaanee jedhamuudhaan ergamsa siyaasaa fudhatee hokkoraa kaasuu fi carraaqaa jira. Haa ta'uuti malee ummati warra naga eegdota wajjin hojjechuudhaan qaama kana to'annaa seeraa jala oolchinee jirra jechuudhaan komishiniin poolisii Oromiyaa kun akkasittuu dubbatee jira. Komishinarni kun waan shakkii qaba. Ummati yoo arge mootummaa waliin ta'uudhaan odeeffannoo mootummaa dabarsuun odoo balaan hin dhaqqabinu akka rakkoo irra oolchanii ummataa fi yaamicha dhiyeessanii jiran. Poolisii komishiniin kun waajjira kominikeeshinii Oromiyaa irratti ibsa baasen ayyaanni irreechaa baranaa kun kaayoo amantiitiif yookaan kaayoo aadaatiif osoo hin taane kaayoo siyaasaa warri qabutu butaa jira. Warri kun fulbanaan duuba mootummaan hin jiru jechuudhaan ayyaana irreechatti ba'anii achumaan mootummaa garagalchuu fi fedhii qaban waan taateef warri kan irrattu tarkaanfiin akka fudhatamu dubbachuudhaan ayyaana baranaa kana
akka jechuun lakkoofsi nama bahulleen to'atamullee waajirri koominikeeshinii Oromiyaa dubbatee jira. Biiroon koominikeeshinii Oromiyaa kunini barreeffama barreesse kan keessatti tarkaanfilee fudhateeni nama 503 hidhee meeshaalee adda addaa qabee jedhee gabaasaa jira. Kanumaan walittu dabalatee akka gabaasa kan keessatti fuulbanaan booda mootummaan hin jiru jechuudhaan uummata jeequu warri barbaadan karaa kamiinuu milkaa'uu hin danda'an jechuudhaan dubbatee jira. Ayyaana Irreechati warra fulbanaa 25 yookaan 30 mootummaan hin jiru jedhu kabaja ayyaana Irreechati ni ibsa baasanii maaliif poolisiin koomishinii Oromiyaa waan kan akka walitti fidin beekamu. Koomishiniin kun inni Jeneraal Komaander Aarsaan Mardaasaati kadhaamsa kan dabarse. Koomishiniin poolisii naannoo Oromiyaa humnoota nageenya uummataa jeeqan kutannoodhaan seeraa kabachiisuu fi kan hojjetu ta'uu ibsuuni uummanni bakka hundattuu nageenya eeggachuu akka qaban dhaamanii jedhee dubbata. Koomishiinarii Jeneraal Koomishiinara Poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa ayyaana Irreecha bara 2013 sabeeffachuun ergaa nagahan geessanillee dabarsanii jiru. Garuu ayyaana Irreechaa osoo hin taane warri ayyaana Irreechatiif bahu kunini akka hiikoo isaatiin warra fulbanaa 25 dubatti mootummaan hin jiru jedhee gurmeesse. Warri ayyaana kabajuuf baansullee qaama waan suni godhuudhaan mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuu fi tarkaanfii fudhachaa jira. Tarkaanfuma saniin nama 503 hidhuudhaan kalaashii 14 qabuudhaan bombii harkaa 26 fi shugguxii 103 to'annaa jala oolchuu dubbatee jira. Kun jechuun waajjira koominikeeshinii Oromiyaa ibsa isaan baasaniin ayyaana Irreecha bara 2013 ilaalchisuun pirezidaantiin Oromiyaa Cundur Shimallis Abdiisallee ergaa baga gammaddanii dabarsanii jirani. Ergaa baga gammaddanii ka dabarsan kana onnee guutuudhaan akka bara darbee bakka nafxanyaa nu cabsineetu cabsine odoo hin taane karaa tokkoon ayyaana Irreechaa baga geettan jechuudhaan karaa biraatiin ayyaana Irreechaa akka namni kabajuu hin dandeenye gufuulee adda addaa uumadhaan ayyaana Irreechaa kabarana kana ayyaana kaadiree akkinni godhee ka dubbatamaa jiru. Bal'ina dhaamsa pirezidaantiin Oromiyaa karaa feesbuukiitiin dabarse waajjira Oromiyaa communication biiroo Oromiyaa irraa argachuu dandeettan yookaan biiroo communicationii Oromiyaa irraa argachuu dandeettan. Kunini kanumaan odoo jiru naannoo Amaarattuu ayyaani kiristaanaa kan uummata miliyoonii hedduu kabajsiisu irratti hirmaachisu kabajamaa jira. Sun keessa ayyaana jechuun Walloo Kibbaa keessattuu kabajamaa jiru. Uummati miliyoonii 1.5 haga miliyoonii 2 irratti argamee jira. Televezyiiniin naannoo Amaaraa ayyaana kana akka hawwata turistiif ta'utti dhaadheessaa kallattiidhaan achi dabarsaa ture. Kennammoo uummati Oromoo akka ayyaana isaa bahee hin kabajanne gufuulee lafirra nannaquudhaan kabaja ayyaana kana gufachiisuu fi akka carraaqaa jiran. Ministirii Fayyaa Itoophiyaa Aadde Liyaa Taaddasee kanaan dura gaafa kabaja ayyaana masqalaa yookaan ammoo ayyaana amantii adda addaa kan Itoophiyaa keessattuu ta'e ibsa baastee hin beekne ayyaani Irreechaa baranaa kunni irrattu dhukkuba COVID-19 namni akka saaxilamuu danda'u ibsitee jirti. Liyaa Taaddasee torban darbe keessatti ayyaani namni miliyoonii 10 olii bakka adda addaa Itoophiyaa keessatti irratti hirmaatee ayyaana masqalaa ilaalchisee dhaamsi ishiin dabarsite yookaan ergaan ishiin dubbattee hin jiru. Haa ta'uuti malee ayyaani Irreecha dhukkuba koronaatii fi saaxilamuu fi carraan jiru waan bal'isu waan taatuuf uummati bakka walittu bahee kabajamu irratti to'annoon adda addaa akka jabaatuu fi namni akka gargarii faffagaatee ayyaana kana kabajuu dubbatanii jiranii. Sababa koronaa kanaadhaan ayyaani Irreechaa Oromiyaa keessattuu kan daangeffame ayyaani amantii biraa irratti ammoo tarkaanfiin fudhatamaa jiru hin jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo tamsaasii keenya ka oduu akkuma itti fufettuu jira. Wanti ayyaana Irreechaa barana bifa oowwan akka hin kabajamne Abiyoot kaasahee godhuu barbaaduu fi Oromoo sodaachaa waan jiruu fi fulbanaan dubatti mootummaan hin jiru jedhee Oromoon hiriira nagaatti bahaa jira.
sodaa jedhu guddaa akka inni qabu malee waan biraa akka hin taane dubbatamaa jira. Ayyaanii irreecha bara kana bifa milkaawaan akka kabajamuun Oromoon ayyaanii kun ayyaana xiiqiiti, ayyaana morkaati jechuudhaan kabajaa jira. Abbaan gadaa tuulamaa hoolaa gobanaa hoolaa irreenso malkaa irra nama ugguruun safuudha jechuudhaan karaa biraatiin ummati Oromoo baay'inaan akka gara Finfinnee dhufe ayyaanisa kabajatu dhaamicha dhaamaa jiran. Kanaan walittu qabatee mootummaan Itoophiyaa ayyaanii irreechaa bara kana fulbanaan dubattu mootummaan hin jiru warra jedhuu fi akka protestii yookaan ammoo akka mormituu ilaalaa. Kanaaf Oromoon irra deebi'ee dubbachuu qaba intarneetii waan ta'e agarsiisaa jira. Mootummaan Itoophiyaa ayyaanii irreechaa barana fulbanaan dubatti mootummaan warra hin jiru jedhuu fi akka protestii tokkottu ilaalamaa yookaan akka mormiitu ilaalamaa jira. Warri Habashaa ammoo karaa biraatiin ayyaanii irreechaa bara kana kabajamuun ayyaanii irreecha bara kana Finfinneetti kabajamuun murtii siyaasaati. Ayyaanii irreecha bara kana kunin ugguramuu qaba ka jedhu miidiyaa warra irratti oofaa jirani. Maal jennan irreechi Finfinnee irreecha siyaasati malee irreecha aadaati miti. Abbaa biyyummaa Oromiyaa Finfinnee irratti mirkaneeffachuu fi fedhii qabdu bakkaan gayachuu fi malee akka jechuun aadaan Oromoo gaafattu kabajuu fi miti jechuudhaan balaaleffachaa jirani. Abiy Ahmed gorsa isaa kana fudhatee ka ayyaana irreechaa kana akka hin kabajamne ka godhaa jiran. Kun kanumaan odoo jiru paartileen Habashoota Baaldaraas, Izeemaa, Abronnet, Baaldaraas jechuun ka Iskindir Naggaati, Izeemaan ka Biraanuu Naggaati warra muummicha ministeera Abiy Ahmed nutti gorsa karbaasaa yookaan ammoo roodmaappii nutti kennaa fedhe kan Dargaachoo Tsiggeessanii, Abronnet, Iliqaal Geetinnetii fi paartileetu Ayyaaloofaati. Me'iyaad Areenaa Tigraay ka warra Tigraay sanii akkasumas paartiin tarkaanfataa yookaan ammoo taraamaj jedhamu ummati Finfinnee akka naannootti gurmaa'ee akka of bulchuu fi Finfinneen handhuura Oromiyaa ka jedhu sun akka balaaleffatanii fi Oromiyaan bu'aa addaa Finfinnee irraa qabdi ka jedhu heera jalatti kan tuqame keeyyata 49 tuqaa 5 yookaan muraa 5 san akka mormanii fi Finfinneen akka uf dandeette jechuun kutaa bulchiinsa naannoo tokkotti bulchitu akka deeggaramu heereelleen akka jijjiiramu akka deeggaranii walii galtee irra dhaqqabuutu himamaa jira. Yeroo ummati Oromoo magaalaa Finfinneetti dhufe ayyaan irreechaa kabajachuu hin dandeenye kanatti paartileen Habashoota Biltsiginnaan Oromiyaatii fi Biltsiginnaan Amaaraalleen duuba jira waan kana akka Finfinneen naannoo uf dandeetti taate uf bulchitu karaa irratti walii galanii jiranii. Abiy Ahmed filannoo dhufu mo'atee jennaan heera Itoophiyaa keeyyata 39 ka waa'ee dhimma Finfinneetii fi keeyyata 52 fi akkasumas keeyyatoota hedduu kan alaabaa keeyyata 3 dabalatee akka inni geeddaruu deemuu fi jaarmaayinsa ammaan tana jiru kan naannolee namni aadaa ofii afaan ofiitii fi ummati yaasammuu tokko qabu ofiin of bulchuu jeessan hunda geeddaruu akka danda'amutti himama. Ummati Oromoo carraan inni qabu tokkini tokkummaadhaan waliin ta'uudhaan Abiy Ahmed dura dhaabbachuudhaan adeemsa nafxanyaa deebi'aa dhufaa jiru kana akka inni hin milkoofne hojjechuu malee falli biraa hin jiru jedhamaa jira. Yeroo ammaan tanatti ka adeemsa Abiy Ahmeditiin onnatte nafxanyaan gaafilee ciccimoo gaafachaa jirti. Gaafileen sun hunduu deebi'aa jirti. Saamichi lafa Finfinnee akka malee akka inni hammaatee fi yeroo ammaan tanatti kondominiyeemiin koyyee facceellen haga Jawaar manhidhaa jiru akka qoqqoodamaa jiruu fi gaafileen kanaan dura warri kaasaa jiru hundinuyyuu akka jechuun bakka argachaa jirtu ka himamaa jiru. Mootummaan federaalii torbaan kan keessatti mootummaan magaalota gurguddoo lama Itoophiyaa keessatti hundeessuu akka fedhii qabu dubbatee jira. Sun keessa magaalii mootummaan hundeessuu barbaade tokkini naannoo Benishangul Gumuzitti yoo ta'u
magaalii lammaffaan mootummaan qopheessuu barbaadee hin beekamne. Haa ta'uuti malee basa lagaa Awaashii lafa jechuun Booset, Fantallee, Karrayyuu kanaa fi akkasumas aanaa Minjaar Shonkoree kan naannoo Amaaraatiin walitti qabate jidduu kanatti Finfinnee biraa ijaarra jechuudhaani. Finfinnee biraa ijaarra jechuudhaan mootummaan naannoo Amaaraatii fi nafxanyoonni socho'aa jiranii yeroo sanii mormii sabboontota Oromoo irra dhiyaatanii dubbii kana yeroo sanii fi qaabbaneessanii ittiin deemaa turanii ammaan tan ammoo falmii kan namni kaasu waan hin jirree fi karoorii magaalaa Arartiitii fi magaalaa Boolloo guddisuudhaani lafa Karrayyuutii fi Jillee Booseettii fudhachuudhaani naannoo Amaaraatii fi Finfinnee wal tuqsiisu kanaan dura bulchaanii misooma baadiyyaatti fi dhimma lafaa Oromiyaa Dr. Milkeessoo Midhaagaa balaaleffate sun bakkaan baasuu akka dandayamu sodaan jirti. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo magaalaa guddittii Ameerikaa Waashington DC irraa tamsaasii keenya kallattii kaardhaa kan isin biraan genne hagasuma anis gara hiriiraa kan deeme waan hiriiraa isin biraan gaha waan na hordoftaniif hedduu isin galateeffadha. Bakka jirtanitti nagaa fayyaa keessanuu jiraadhaa.